Poolisiin Federaal Itoophiyaa qondaala bilisummaa Oromoo Kolonel Gammachuu Ayyaanaa Koomishiin Poolisii Oromiyaa deebisee irra fudhachuu did malee waan shakkeen tokkollee hin qabu jedha. Oduu teentagan biraatiin immoo ololli gareen biltsiginnaa miseensoti waraan bilisummaa Oromoo harka kennatan jechuun afarsa jirtu dharta'u jiraattoti naannoo raga ba'uu Abirraan Birruu waan odeeffatu qaba. Mootummaan Tigraay booji'amtoota waraan biltsiginnaa qab jedha keessa nam 1208 gad lakkisuuf jiraachuu beeksisa. Booji'amtoota waraana tam gad lakkifamuuf jirtu tan keessa namni 401 dubartoota jedhu gabaabsine san deemna. Qeerroon ba Oromiyaa aana dirra xiyyaaraa dhumaatiin kutaalee Oromiyaa akka keessatti uumatirra godhamuu jirtu hatattamaan dhaabbachuu qab jechuun hiriir mormii gaggeessan. Finxaaleeyyii Amaaraatiif gurmuun Baaldaraas manneen barnoota magaala Finfinnee keessa mallattoon Oromummaa jiraachuun qabu mormi jedhuun hokkar jalqaban jabeessanii jedhu yeewun ingidaa waan midhaas qaba. Sababa ongeerra kakay biyyootan Afrikaa sadi jechuun Keeniyaa, Soomaaliyaa fi Itoophiyaa keessatti daqiiqa 8 namni beelaan dhumuufi jedhan. Buqqaatota biyya keessa miiliyoon 5 ol qabaachuun addunyaa irra tokkoffaa kataati. Itoophiyaan sababoota waraanaa dhiibbaa mirga namoomaatiif hongee biyyootan addunyaa cuuf dursu irratti argamti. Gabaas bal'aa qopheessine jirra. Caamsi 20 Jimaata barri 2022 Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork Stuudiyoo gaafa Afrikaa irra oduu har'aaf jennu qabannee dhumne jirra nu dhiyaadhaan affeerra keen. Akkam jirtu daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork oduu har'aaf qabnu kan isinitti himan yoo hingidaate turtiin keessan nu waliin haa ta'u jenna. Waraanni bilisummaa Oromoo bakkeewwan garaagaraatti humnoota mootummaa irratti injifannoo gonfachuu beeksise. Bakkeewwan injifannoon itti argaman zooniiwwan giddugaleessaa fi kibba Oromiyaatti akka ta'es himee jira. Dubbi himan waraana bilisummaa Oromoo Odaa Tarbii akka jedhanitti tibba kana waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugaleessaa godinaalee Shawaa Kaabaa, Shawaa Lixaa fi godina addaa Oromiyaa naannawaa Finfinneetti waraana mootummaa irratti tarkaanfii jajjaboo fudhatee jira. Godina Shawaa Kaabaa aanaa Dagam bakka addaa Yaayyaa Haroo jedhamutti lolaa tureen ajajoota waraanaa olaanoo 3 dabalatee loltoonni mootummaa 20 ajjeefamuu fi hedduun madaa'uu himee jira. Warreen madaa'an hospitaalota Dagam, Kuyyuu fi Fiicheetti wal'aanamaa jiru jedhame. Kaleessa immoo aanaa Kuyyuu bakka addaa Uyyuu Cabaree jedhamutti lolaa tureen loltoonni mootummaa 20 siqan ajjeefamuu fi hedduun madaa'uu himanii jiru Odaa Tarbii. Guyyaa lama dura ammoo godina addaa Oromiyaa naannawaa Finfinnee aanaa Sulultaatti waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii fudhateen loltoota mootummaa 16 ajjeesee 25 madeessee jira jedhan dubbi himaan kun. Godina Shawaa Lixaa aanaa Adaa Bargaatti ammoo mooraa loltoota mootummaa irratti haleellaan banamnaan loltoonni mootummaa baqatanii jiru jedhame. Aanaa Meettaa Walqixxee Minaaree fi Eela gidduutti haleellaa banameen konkolaataan paatrooliin tokko wayichaa barbadaa'u. Meeshaaleen waraanaa hedduunis booji'amanii jiru jedhan Odaa Tarbii. Bifuma wal fakkaatuun godina Shawaa Kaabaa aanaa Waacaalee Dirree Muka Xurrii jedhamutti humnoota mootummaa waraana bilisummaa Oromoo waraanuuf bahan irraa meeshaaleen waraanaa hedduun booji'amuu dubbi himaan kun ibsanii jiru. Gama biraatiin zoonii kibbaattis cibrawwan Odaa